Iddoon kun Shaashmannee 81dha. Kaartaa pilaanidha jechuudha. Asiin dugda duubni kun karaa abbaa soddomaati. Salaasaa isa jedhamu san. As keessatti ila kunoo mana tanatu jira. Mana tana qoxaariin qabdi yookaan lakkooftuu ifaadhaan qabdi. Bishaan hin qabdu galchuu hin dandeettani. Kan akkana jirte jechuudha. Mana luukii haga 36 ofirraa qabdi. Dugda duuban kun manni bolokkeettiiti, manni mimmisha jira. Tu mana duriiti. Lafti immoo lafa addaati maashaallah. Iddoonis iddoo ajaa'ibaati. Karaa 30 dugda duuba isii bayaa kun ammoo karaa guddatu fafoo isii jira jechuudha. Abdii kilinikii bira mana yaalaa jechuudha. Manni nyaataa Sumayyoo taallee asuma biraanii kennallee jechuudha. Asiin akkana jirti. Bootaan baay'ee beesteedha. Yoo akkuma arguu irra jirtan kana jira jechuudha. Tunta olaantu tun addatti kun boolla kan argattanii masirraa gamana kanaatti lafti kun kana. Teacher meeqa jedhamtan gatii? As laalamee asin laallatanillee fuutanittani takkitti ma fuutanittanii mintala. Akkasii kun barsiisaadha. Afaan Oromoo barsiisanii afaan Amaariffaan jibbanii ለማንኛውም ተቀራረቡና ደውሉ 81 ነው ወይም 02 ብሎ የሚጠራ ቤት ነው ገመዶ ወፍጮ ቤትን ትንሽ አለፍ ብሎ 30 መንገድ ጀርባ ነው ያለች 300 ካሬ ናት በጣም ምርጥ ቦታ ናት እንደምታዩት ካርታና ፕላኑ ናት ለሁሉም ተመቺ ተገቢ ቦታ ናት ማብራት ቆጣሪ ያላት ውሃ እንግዲህ ማስገባት ነው የሚቀራው ቤቱን ይሄንን አፍርሰው በብሎኬት ምማይሰለ ማስራት ትችላላችሁ ደውሉ የቲቸር ስልክ 09 ስልካችሁ 35 39 3779 ረቲ 99 ጎዳቲ ደወላ